السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota mukaalee bira jirtu nagaa qabdu fayyaa keessanii alhamdulillah nagaa baga jiraattanii ani haa jiraatu isiniin jedha hundi keessanii yoo baga nagaan dhuftanii walitti dachaanee jirra. Eega bultii meeqaa booda akkasii addaan tutturree jirra, addaan faffagaannee jirra. Baga rabbi walitti nu deebi'e isiniin jenna. Imalli gara booda nu waliin imalaa isiniin jenna. Akkam jirtanii nagumaa fayyaa qabdu jabaattu isiniin jedha alhamdulillah nu jirra galata isaatii. Akkasii gara booda deemaa jirra, nama taqabbaluuf deemaa jirra. Ottaagaan walumaan deemna miire waliin imalla akkasii isiniin jedha. Boolii nama taqabbalu hundas nama jedhame abaaboo qabatanii zanaa fataa jiran yoo achi dhaqanii nama taqabbalan hedduutas nama jedha. Akkasii deemaa jirra nu waliin beenaa isiniin jedha nurraan hafina. Sorry. Akkasii nurraan hafina wajjin deemnaa. Imalli gara booda yoo biyyaa bayanii das nama jedha, garuu biyyan faana dhaqan waan hin beekani. Biyya ormaati jiruu biyya ormaa hay jiruu biyya ormaa. Akkasii amma obboleessa kee taqabbaluu deemaa jirra. Waliin haa deemnu koottaa hundi keessanuu isiniin jedha. Hedduu tokko das nama jedha. Turtii waggaa meeqaa booda wal agarre? Waggaa 6 waggaa 7 akkasii toora sanii alhamdulillah rabbiin oofee fuula ifaa wal nu garsiisee inshaallah ka isaa wal nu agarsiise maatii hundaanuu wal nu haa agarsiisu isiniin jedha. Qabataa hedduu gammachuu keessaa isinirraa badee miire isinirraa fagaadhe hedduu gammade dhugaa dubbachuu fi waan hedduutas nama jedhaati. Akkasii ilfaatu hedduu gammadee haati gaafa dhugaa gammaddee viidiyoon irraa waan qabne naa dalaydee poosti naa goote itilleen hedduu galatoomii isin jenna. Haadha jaafettii ulfaadhu akkuma ati nuu gammadde malee kun rabbi siif isaa gammaddu galatoomii isin jedha fayyaa. Galatoomii YouTube waraabaa jira jennaan yaallanaan jette. Akkasii hedduu galatooma obboleeyyan kiyya hundi keessaniyyuu warri viidiyoo isin galakkifte isin irratti argitanii congratulation naan jettan hedduu naa galatooma. Hedduu ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha. Isinillee inshaallah rabbiin isin haa gammachiisu. Obboleeyyan ofiitii wal arguun hedduu gammachuudha. Hedduu wanta nama jedhaati. Isinillee yaada keessa rabbi isin haa guutu. Asitti fitatuu yaaddanii biyyatti galuu yaaddanii hunda keessanuu rabbi isin haa gammachiisu. Yaada keessa isin guutetii isiniin jedha. Dhugaan hedduu tokko dasna jedhe qaqqaayee leelleewu maal jedhee ibsadhare. Baay'ee gammachuu ibsatuun kiyyaanii callisuudha beektanii. Bakka zimmitaadha gammachuu ibsatuun kiyya bakka zimmi yoo jedhe yoo gammade afaan maal jedhee akkas jedhee dubbachuu san hin beeku. Bakka zim jedheetumaan gammachuutii cal'isiinsan ibsadha. Akkasii isiniin jedha. Isinuu gammadamii akkam taatanii maal jettanii akkam gootanii akkamitti ibsattanii gammachuu keessa. Namni haqiiqatti zim jedhee gammachuu ibsatullee nima jira adduma ofii.
biizii ta'e mana keessa sammuu isaa kanaan biizii ofii namni fakkiyyaa sun jirtanii isiniin jedha wallaahi hin beeku bakka yoo gammade akka namni waa ibsatu kanan beeku bakka sammuu kee kanatti biizii na ta'e biiziidhaa yookiin achi baaseen ibsadhu yookiin immoo bakka maalaariif almuhiim gammachuu guddaa qaba ofii immoo kana sani jedhee ibsachuu hin beeku naa ol hin baatu yaani keessa naan dhuftu amma gammachuu kiyya hunoo gammachuun waan dhumatu garuuyyuu geesse hin basatta kallast akkasika gammadee waan qabadhu dhabee waan gallakkisu walii wallaalee garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin galanisa haa ta'u ya rabbi adamaa tanaa guutee hawwii kiyya bakkaan haa ga'u dhafiitu gammadee isinillee rabbi isin haa gammachiisu rabbi walitti isinii haa qabu gara biyyaa galuu yaaddan nagaa maatii keessanitti isin haa galchuu warra kiyya obboleessatu hawwii qabdanillee obboleessa jechuudha bakka ibsuu hin danda'an kana sani jedhee ibsuu hin danda'u obboleessi jechuun maal akka beeytan jedhee rabbi fayyaa keenyaa fi umrii isin haa dheeressu hedduu tokko jechuudha rabbiin isin haa gammachiisu obboleeyyan keessan maatii keessan hunda umrii isinii haa dheeressu isiniin jedha akkasii viidiyoo gaafa haflaa godhellee waraabbanneen odoo ani bilbilatti qabee suurayyuu kaafatinna jalaa dhumate warra waraabbateen immoo naa ergaa jechuu ishee binna qabe laallasiif ishee binna qabe akkasitti xiqqishuu wayi ijoollee irraa bilbila ijoollee keessaa bilbilee jala qabu